ሁንዱምቲ ኬሰንዩ መቃዋቀዮቲን ሐመዱማ ቪዲዮ ከነ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበውነ ወአምላክ ቅዱሳን ለዛብጻነ እስከዛቲ ሰዓት ካባጀምቶታ ጃለተምቶታ ማቲወን ዋቀዮ ኢጆሌ ቁልቁሌቲ ድበሮ ማርያም ካባጃፊ ገርጋር ሰርጋምቶታቲን መርፈምተኒ ከንጀርተን ሁንዲ ኬሰንዩ መቃዋቀዮ ቁልቁላቲን ነጋንስን ጀና አከም ጅርቱ አከም ዮነጌስ አሚን ገላቲፈሙ ነመላሳ ከንቴ ዋቅኒ አባ ኬኛ ፈይሳ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃንሳ ከን ገላቲፈሜፊ ከን ኤብፈሜ ኑፋቶ አደን ባቱ ቲቲያትቴኛ አቲ ቁልቁሎታ ከናን ፈኖ ጀላ ዋዳን ቀራኒዮ ቁልቁሌቲን ደበሮ ማርያም መቃንሼ ከን ገላቲፈሜፊ ከን ኤብፈሜ ኑፋቶ ቁልቁሎኒ እርገሞኒ ቶሎኒ አከ ከናፊ ከበጀሳንቲ ከን ገላቲፈመኒፊ ከን ከበጀማን ኑፋታ Egaa obboleewwan keenya suuraa asirratti argitan kana yeroo laaltanii deeggarsa ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam Qaaxillaarra jechuudha. Ijoolleen biyya alaa jiran qarshii walitti buusuudhaan harka qalleeyyiidhaaf deeggarsa taasisanii jiru. Egaa deeggarsi kuni minaan 400 ol kan taasifame yoo ta'u deeggarsi kun immoo mana amantaa Bishooftuu Qulqulluu Iyyesuus fi akkasumas immoo mana amantaa ergama qulqulluu Mikaa'eliidha jechuudha. Egaa akkuma ilaaltanii namoonni qophii ayyaanaaf yookaan immoo ayyaana du'aa ka'umsaa sababbeeffachuuf yookaan immoo ayyaana faasikaa sababbeeffachuuf ijoolleen waldaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam haala kanaan aarsaa godhanii qarshii baasanii obboleewwan keenyaaf deeggarsa taasisanii jiru. Egaa akkuma amma suuraa irratti argitan jechuudha obboleewwan keenya haala kanaan haala bareedan obboleewwan keenya deeggarsa harka qalleeyyiif taasisanii jiru. Kun egaa akkuma kitaaba qulqulluu irratti kaa'ameedha jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti maal jedhame? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhufaati isa lammaffaa yeroo inni lammata dhufu deebii gaaffii nu gaafatuuf deebii kan ta'u maalidha innis yoon beelee na nyaachistanii jirtu yoon nu badhee na obaastanii jirtu kan jedhu sababa godhachuun isaanis immoo warra beelaan kana beeluu baasanii warra dheebotan kana dheebuu baasanii obboleewwan keenya dhuguma dhugaatti Waaqayyo Gooftaan sagalee jireenyaa isaaniif haa dhageessisu. Akkasumas immoo dhuguma dubbachuuf jechuudha obboleewwan keenya bakka baasanirra dachaan Waaqayyo Gooftaan isaaniif haa kennu. Egaa hundi keessaniyyuu hoggaa dhufuuf Waaqayyo Gooftaan isin haa gahuuti. Hoggaa dhufuuf immoo sirriitti qophaa'aa akka sirriitti irratti hirmaattanii hundi keessaniyyuu akka bifa qabatamaa ta'een kana caalaa akka harka qalleeyyii nyaachisu Waaqayyo Gooftaan nu haa taasisu. Dhugaa eebbifama Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Kuni filatamuudha obboleewwan keenya warroonni hirmaattan jechuudha. Kuni filatamuudha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Kennaa qabdan irratti kennaa isiniif haa dabalu. Kuni mana amantaa qulqulluu Mikaa'elitti jechuudha. Kan amma ilaalaa jirtan qulqulluu Mikaa'elitti jechuudha. Haala gaariin hin ture. Akkasuma immoo obboleewwan keenya tokko baay'een isaanii akka viidiyoon hin galle yookaan immoo akka viidiyoon hin waraabamne jedhanii sababii kanaafidha jechuudha. Gimmaasha viidiyoo isaan waraabne maaliif namoonni baay'een amalli isaanii gargar waan ta'eef viidiyoon waraabina waan jedhaniif isaan sana immoo hin waraabne. Kanaaf kana qofaa miti jechuukooti. Ajaa'iba ture guyyaan har'aa. Waaqayyo Gooftaaf galanni haa ta'u dhuguma dhugaatti hundi keessanuu eebbifamaa dadhabdanii aga saatii kanaatti hundi keessaniyyuu nu waliin warroonni hojjetanis ni jiru. Akkasumas immoo warri buusii kana baastanii jecha kana wanta kana yaaddanii saatii kanaan yookaan immoo nama kan akka gargaaramaniif gatii guddaa baastan dhuguma dhugaatti Waaqayyo Gooftaarraa gatii qabdu sini Waaqayyo Gooftaarraa yeroo dhufaatti isa lammaffaatti mirga isaa akka dhaabbattan Waaqayyo Gooftaan isin haa taasisu. Nama gaaffii isaa gaafatamee mirga isaa dhaabbatuuf isin haa taasisu obboleewwan keenya. Dhuguma dhugaatti kun eebbifamuudha. Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu.
anarreen kana caalaa sinebbisu waaqayyo gooftaan immoo kana caala nama hoggaa dhufutti cimnee waldaa keenyas cimsinee akka hojjennu waaqayyo gooftaan nu gargaaru obboleewwan keenya. ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ Dua kau ke kana manunofi Dua kau ke kana manunofi Garaki nyanu fergi ifaki Garaki nyanu fergi ifaki Eyin garaki nyanu fergi ifaki garaki nyanu fergi ifaki tinsaika laille abenno tinsaika laille abenno ega akkuma laaltani kun immoo Yesus mana amantaa Yesus ittidha jechuudha gargaarsi kun kan taasifame kan dura mana amantaa qulqulluu ergamaa Mikaa'elidha jechuudha kun immoo mana amantaa qulqulleettii qulqulloota qulqulluu Yesus Kiristoosidha jechuudha kanaaf obboleewwan keenya haala gaariin haala kanaan kennaa turre laayicha fi turre obboleewwan keenya deemasi namni tokko deemsa fidduu yaa keenya siin jenna aarsa tokko immoo siin faarfannaa eebbifama. Dua kaum sakit, kana manunofi.